وعليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني كم جرتن هردوتن كي يكنن channel أفريقيا سامسونج إرتي نو هردوتن إيجا نجني كي بقى جرتن هندت اسم كابو إيجا فيديو هركنا كيساتي أكاتا يرو بالبلان إيمور أنما فاسويتن نمان هاسويتن يوكي نمو نما وجين يادا كيسا والجي جرتن يجودا akka namni haasaa keessan san screen shoot hin goone karaa itti taasisuu dandeettaniis ni gargaara jechuudha. Egaa artuun jechuudha yeroo kana isiniin jedhu yeroo bilbilaan namaaf bilbiltanii yookiin immoo namni isiniif bilbila iimoodhaan wajjin haasoftan karaa itti akka namni suuraa bilbila keessan san yookiin immoo haasaa isin yeroo isin wajjin haasoftan sana suuraa isin kaafane karaa taasisuu dandeettanii jechuudha. Egaa wanni kun baay'ee barbaachisaadha yaada sababbiin isaas jechuudha namoonni yeroo hedduu jechuudha bilbila wajjin haasan yookiin immoo viidiyoo kooliidhaan osoo wajjin haasan iskiriin shoot wal godhan jechuudha yookiin immoo suuraa wal kaasanii gara sooshaal miidiyaa biraatti iccitii walii raabsuudhaan yeroo hedduu ajandaa walii baasaa jiran jechuudha. Wanni kun waan kanaaf baay'ee ofirraa cufuun baay'ee murteessaadha yaada jechuudha. Kanaaf akka daawwattanii ofirraa cuftaniif viidiyoo kana qopheesse. Egaa maal gootu isa kana ofirraa cufuudhaaf iimoo keessan galtu. Erga iimoo keessan haala kanatti galtanii booda gara siitingii iimoo keessanii galuudhaaf karaa lamatu jira. Tokko profile picture keessanitti cuqaaftu yookiin immoo mallattoo pilaasii gara gadii irratti argamtu irratti cuqaasuudhaan iddoo more jedhu kanatti al tokkoof cuqaaftu. Sana booda security and privacy kanatti deebitanii cuqaaftu. Sana booda deebitanii chat and call privacy kanatti al tokkoof cuqaaftu. Asirratti waa lamatu jira jechuudha. Chat privacy chatii fi block screenshot for calls jedha. Isin maal gootu block screenshot for calls kanatti al tokkoof deebitanii haala kanatti cuqaaftu. Sana booda mallattoon block screenshot for calls kun jechuudha haala kanatti oonii jirti jechuudha. Kanaafuu isin ofirraa cufuudhaaf mallattoo tanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda haala kanatti ofirraa cuftu jechuudha yookiin immoo haala kanatti gara halluu daalachaa geeddaruudhaan ofirraa of gootu jechuudha. Kana yoo gootan yeroo isin bilbilaan namaa wajjin haasoftan yookiin immoo viidiyoo kooliidhaan namaaf bilbiltanii yookiin immoo namni isiniif bilbilee yaada keessan namaa wal jijjiirtan jechuudha namni akka screen shoot hin goone taasiftanii jirtu jechuudha. Akkuma suuraa gubbaarratti argitan kana jechuudha. Mallattoo kaameraa kan akkanatti halluun qaxxaamuraa keessa bahee jira jechuudha. Kana jechuun yoo haala kanatti ofirraa cuftan wanti kun akka hin hojjenne yookiin ammoo suuraa namni isin hin kaafne ta'uu agarsiisa yookiin ammoo akka namni suuraa isin kaasuu hin dandeenye ibsaa jechuudha. Kanaaf haala kanatti ofirraa cuftu.